Barumsa keenya kan irraa kanatti osoo hin seenne gaafilee shanan takka hojjechuudhaan gara barumsa irraatti seenna jechuudha. Gaafileen shanan kun viidiyoolee darban irraa kan hafedha. So isaan kan erga hojjenne wantoota darbes erga yaadanne booda gara barumsa irraa seenna jechuudha. Hamma xumuraan faana turaa isin jenna. Question number 6. What kind of noun is milk? Jechi milk jedhamtu maqaan kun jechuudha. Noun keessaa isa kamiidha? A. Abstract, B. Concrete, C. Proper, D. Collective jedha. Kam jettanii yaaddan? The answer is B. Concrete. Harkaan tuquu dandeenya jechuudha anan. Okay. Milk is substance that you can taste, see. Okay, wanta ati afaanin tuquu dandeessu, dandamuu dandeessu, akkasuma kan ati ilaaluu dandeessu jechuudha. So it is concrete noun. Question number 7. Which one is concrete noun jedha? Okay. Kamtu concrete noun jedha kunis? A. Justice, B. Smell, C. Hot, D. Dream. The answer is C. Hat. Hat jechuudha. Maalif hat ta'e? Kofiyyaa jechuudha. Kofiyyaa isii tana jechuudha. Suuraa rakkaa agartan kana. Okay. So harkaan qabachuu dandeenya jechuudha. Concrete dha. Smell fooleedha. Justicein walqixxummaadha. Dreamiin immoo manaama yookiin immoo hawwii yookiin immoo walumaa galatti dreamiin waa'ee yaadaa wal qabatudha. So wanta harkaan nuti tuquu dandeenyu hat. Hat isa jennu kana jechuudha. Akka explanation irratti agarruttis hat is an object that you can wear and touch. Uffachuu dandeessa akkasuma tuquu dandeessa jechuudha. So it is concrete noun. Question number 8. In the sentence, the baby held the toy. Okay? Sentence yookiin hima akkana jedhu kan nama jala saraare kana. Okay? Fakkeenyi kuni himni kuni jedha. Hima kana keessatti, okay? Which word is concrete? Jecha as keessa jiru keessa isa kamtu concrete dha jechuudha. Concrete noun isa kamtu taha? A. Held, B. The, C. Baby, D. None. None jechaan takkolleen deebisaan ta'u jechuudha. Kanneen hundi deebisaa miti jechuudha. None jechuun. So kami jettanii yaaddu? The answer is C. Baby. Okay? Maalif daa'ima ta'e yookiin ilmoo ta'e? Held jechuun qabuudha, then articleidha, definite article isa jennuunidha. Baby'n ilmoodha qabuu dandeenya. Nan jedha deebisaan hin jiru jedha deebisaan jira. Baby jechuun waan harkaan qabatamuu danda'u tokko. So deebisaan isaa siidha jechuudha. Baby is a living person. Daa'imni jechuudha. Living person. Nama lubbuun jirudha. Okay? Concrete noun ta'a jechuudha. Question number 9. It says, what type of noun is book jedha? Jechi book jedhamtu noun keessaa isa kam jedha? A. Abstract, B. Adjective, C. Concrete, D. Verb. Kam ta'a kana keessa? The answer is C. Deebisaan isaa maali? C dha jechuudha. Concrete dha jechuudha. Noun yookiin maqaa qabatamaan yookiin harkaan tuquu dandeenyu keessatti ramadama jechuudha. Okay? According to this explanation, you can hold and read a book. Harkaan qabachuus dandeessa akkasuma dubbisuu dandeessa jechuudha kitaaba. So it is what? It is physical object. So wanta harkaan nuti wanta qaama qabu kan nuti tuquu dandeenyudha jechuudha. Okay? So it is concrete
noun. This is gonna be the last question. Which group contains only concrete nouns jedha. Groupii as jala jirtu kana keessa which group contains only concrete nouns jedha. Filannoo as keessa jiru kana keessa groupii jechootaatu jira. Okay, gareeleetu jira. Isa kamtu concrete dha jedha jechuudha. A. Sadness, pencil, air. Air in jennu, air jennaan jechuudha. B. Book, apple, dog. C. Idea, fear, honesty. D. Freedom, courage, joy. The answer is B. Book, apple, dog. Jarri kun hundinuu wanta harkaan tuquu dandeenyudha jechuudha. So sadness, pencil, air yeroo jennu wanti kun hundi harkaan tuqama. Sadness jechuun gaddaa, pencil harkaan tuquu dandeenya. Irsaasa ka jennuuni air harkaan tuquu hin dandeenyu. So sababa pencilii qofaaf jecha fudhachuu hin dandeenyu jechuudha garee kana keessa. Okay? Maaliif deebisaan akka gaafiin akka jettutti only jedha. Okay? Groupii concrete hatee guutumaan guututti jechuudha. Kan biraa if keessaa makaa qaba. Amma kun qabatamaadha. Garuu airii fi sadnessiin wanta qabatamaa miti. So kanaaf X ta'e jechuudha. Kun deebisaa hin ta'u jechuudha. Okay? Birra ka jiru book harkaan qabuu hin dandeenya. Apple harkaan qabuu hin dandeenya. Dog sadeenu harkaan qabuu dandeenya jechuudha. So this is the correct answer. Inni kun immoo idea jedha, yaada jechuudha. Fear jechuun sodaadha. Honesty amanamummaa jechuudha. Hundi isaatu harkaan qabuu hin dandeenyu jechuudha. Wantoota yaadaan wal qabatanidha jechuudha. Hundi isaaniitu jechuudha. Isa diirra jiru yoo fudhanne freedom jechuun bilisummaa yoo jenneen, courage jechuun kaka'umsa, joy gammachuu kun hundinuu wanta harkaan nuti qabuu hin dandeenye jechuudha. Waan yaadaan jiru jechuudha. Kanaaf deebisaan biitee jechuudha. Gara barumsa keenya kan arraatitti yeroo seennu immoo arra kan ilaalu deemnu waa'ee countable noun'iti jechuudha. Maqaa lakkaa'amu jechuudha. Maqaa lakkaa'amu yeroo jennu maal jechuu keenya? Mee itti seennaa ilaallu ammas. Afaan Ingiliffaa kun baay'ee tokko cimaa jedhama yeroo baay'ee. Sababiin isaas giraamariitu akka cimu taasisee jedha namoonni baay'een. Kuni yaada namoota baay'eeti. So dhugaas ta'uu danda'a. Giraamar jechuun seera afaaniiti. Kutaa irraa kanaan immoo giraamar ilaalla. Giraamaris yeroo takka barbaachisaadha. Yeroo hunda waa'ee giraamar barachuu osoo hin taane al tokko giraamaris jidduudhaan ilaalaa wantoota biraatis ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif seeras yeroo takka barachuu qabna. Maaliif afaan seera qaba eegate seera isaas jidduu ilaalaa deemuu qabna. Kutaa giraamar kaarraa kana jechuudha hamma danda'ameen salphisee jechuudha akka nama hundaa galuu danda'utti dhiyeessuuf yaaleen jira. Mee walumaan itti seennee haa ilaallu. Let's dive in. So akkuma beekamu English language yeroo jedhamu parts of speech waan jedhamu beekuun dirqama jenne. Kutaa irraa kana erga laaltan booda kutaalee darban jechuudha. Kutaa kana dura jiran giraamariin kan wal qabatan playlist isaa seentanii ilaaluu dandeessanii tartiibaan gubbarraa yeroo itti as dhuftan ifa isinii ta'a deema jechuudha. So akka amma dura jechaa turretti part of speech jenneeti bakka 8tti akka qoodamu laalla jechuudha. Nouns, pronouns, adjective, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, article jenne akkasitti ilaallee turre. Okay? Osuma wantoota biraatis barachaa Ingiliffa karaa salphaadhaan barachaa deemnu wantoota biraatis barachaatuma jidduudhaan wantoota asirratti argaman kana xiqqoon fudhachaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. So waa'ee naawaniidha hamma ta'etti gadi fageenyaan ilaalee turre. Okay? Qoodama isaanii jechuudha. Naawaniin akkuma beektan bakka 8tti qoodamee fi isaatiifis. So we have 8 types of nouns. The first one common noun. Adura common noun ka jennuni, proper noun, akkasuma abstract noun, concrete noun, countable noun,
non-countable yookiin immoo uncountable noun, okay, collective noun, as well as compound nouns jenne iddoo 8tti qoonna. Kanarraa waa'ee common noun ilaallee jira, proper noun ilaallee jira, abstract noun ilaallee jira, concrete nouns ilaallee jira. So kutaan irraa kuni 5ffarra jira jechuudha. Waa'ee nounidha qoqqoodame isaa. Highlight isaa jechuudha gadi fageenyaan osoo gadi hin buune baay'ee salphisne jechuudha. Akka nama dhiisii bineensaafuu galuu danda'utti hamma ta'etti salphisee jira. So hanga xumura viidiyoo kanaa yoo nu faana turtan waan guddaa tokko irraa barattan jedheetiin abdadha. So nu faana turaa isiniin jenna. As the name indicates, okay, countable noun means it is something that can be counted, okay? Let's get started with this question. What are countable nouns? Maali jedha countable noun yeroo jennu maal jechuudha? Countable nouns means, as the name indicates, it is something that can be counted, okay? Akka ibsi kun jedhutti si olaalle. The noun that can be counted are called countable nouns, okay? Nouniin jechuudha maqaan lakkaa'amuu danda'u hundinuu jechuudha. Can be counted ogeenu kan lakkaa'amuu danda'u are called maal jedhamuun beekama? Countable nouns. Maqoota lakkaa'aman jechuudhaan beekamanii jedha. Countable nouns are things we can count one by one. Gabaabumatti countable noun yeroo jennu maqoota lakkaa'aman yeroo jennu, okay, wantoota nuti lakkoofnu jechuudha. Things we can count, wanta nuti lakkaa'uu dandeenyu one by one, tokko tokkoon jechuudha. 2, 3, 4 jenne, okay, we can count like 1, 2, 3. So they have singular form. Kana jechuun countable noun yeroo jennu singular form, singular qaban jechuun qeenxee qabanii for one item. For example, one tokkoof jechuudha. Singular jenna wanta tokko yoo ta'e jechuudha wantichi. And plural form danummaa qabaata jechuudha. Formii isa danuu qaba, okay? Countable noun yeroo jennu formii lamaan ta'a, singularii fi pluraliin ta'a jechuudha. So wantuma lakkaa'amuutu jechuudha singular yookiin qeenxeedha, plural yookiin immoo danuudha jettee murteessuu kan dandeessu wanta lakkaa'amu qofa jechuudha, okay? You can ask how many, okay? Why countable noun kana yeroo kaasnu meeqa jennee wanta nuti gaafachuu dandeenyu jechuudha. Wanta ati meeqa jettee gaafachuu dandeessu wanta lakkaa'amu qofa jechuudha. And the answer can be what? 2. For example, if somebody asks you, how many books do we have in this library? Yosin jedhe namni tokko library kana keessa yookiin mana kitaabaa kana keessa kitaaba meeqa qabnaa yosin jedhe, you may say 2 books, kitaaba 2 qabnaa jechuu dandeessa jechuudha. Or if somebody asks you, how many apples do we have? Maybe you can say, we have 5 apples. Appilii 5 qabnaa jenne waan ibsuu dandeenyu tokko jechuudha. So etc. Fakkeenya akkasumatti itti fufa. So wanni nuti meeqa jennee lakkoofnu, wanti nuti meeqa jennee deebisaan isaa 2, 3, 4 nuuf deebitu hundi countable nouns jedhamanii jechuudha. So to sum up, gabaabsuudhaaf jechuudha, countable nouns yeroo jennu they have 2 forms. Isaanis maaliif maal jenne? Singular and plural jenne jechuudha kana keenya. Countable noun yeroo jedhaman wanti yeroo hedduu nuti singular immoo plural jennee lakkaa'uu oolu suni yookiin jechaa baane suni, okay? Why countable noun iti jechuudha, okay? They have singular form and plural forms. Singular jechuun qeenxee yoo ta'u, plural jechuun danuu jechuudha. So countable nouns can take an article a and the, okay? Yeroo countable nouns jennu, okay, articleoota a fi an fi the jedhaman fudhatanii jechuudha. Countable noun jechuudha, okay? Walumaa galatti barumsi keenya kanarraa isa kana fakkaata. Video barumsaa kan biraatiin hamma walitti deebinutti. Have a wonderful time. Bye bye for now.